Bitootessa digdama bara 2010 akkam jirtu daawwattoota qophii sagantaa kanaa. Guyyaa har'aa kana magaalaa Bulee Horaa ganda ardaa biyyaa keessatti argamna. Sababiin bakka kanatti argamnee fi maanguddoon isin dhagartan kan nu bira ta'aa jiran kun maanguddoo Hajii Birree Roobaa jedhama. Hajii Birree Roobaa qabsaa'ota kanaan dura Oromoo Gujii keessatti nama beekamaa ajajaa waraana yeroo sanii fi nama seenaa bal'aa qabu. Turtii waliin turru keessatti Hajii Birree irraa dhugaa qabatamaan jiru hordofna waan ta'eef nu faana bu'aa. Ila arraba raafaa baga nagaan nu eeddan ijoollee tiyya. Maqaan kiyya Birree Roobaa jechaan kun maquma dhalootaa kama abbaan kiyya na baase. Ammoo Hajii Birree Roobaa jechuun kun amantaa Islaamaa kanaaf hajjii araba dhaqee akkasiin biyya santi Saawudii dhaqee Makkaa Madiinaa dhaqee akkasitti hajjee Hajii Birree Roobaa jechaan san malee maqaan dhalootaa kiyya Birree Roobaa jechaan kanuma. Bakki dhaloota keessanii Hajii godina kamii aanaa kam keessa dhalatte? Godina Gujii Bawaa aanaa Shaakkisoo kana keessa dhalanne. Bara kam dhalattani? Yeroo ammaa kana ganni keessan meeqa? Ganni keenya 78 jira. Mootummaa kam keessa dhalattan? Dargii moo Haile Sillaasee keessa dhalattan? Haile Sillaasee keessa dhalanne. Eessa guddattanii fuutan? Haga fuutanii amma ganni keessan meeqa? Haga fuunee ardaan itti fuudhee Kintootaa jedhanii Fincaawarraa gadi lafa Fintootaa jedhan santi fuudhee haadha manaallee ka dura. Ammaa tana akka seenaa keessanirraa dubbinyetti haga fuutanii Hajiin ganna 55 jirtanii kun akkanuma? Akkanuma ganna 55 jira haga duraan jammaree fuudhe. Hajiin maatii akkamiirraa dhalatan? Maatii qonnaan bulaa moo maatii loon horii adda addaa horsiisee buluurraa dhalatan? Mee waan gaafa yeroo horsiise bultootarraa yoo dhalattanii jiraatan waan gaafasi jabbii faa re'ee fatissaa guddattanii tanfate'a yookiin immoo qonnaan bulaarraa yoo dhalattanii jiraatan lafa faqotaa fa guddattanii tan ta'a. Mee kana daawwattoota kana gurra buusaanii. Dhalooti keenya horsiisee bulaarraa dhalannee warruma duri yabbii tissee loonti darree akkasiin guddate. Mee gaafa jabbii faa tissaa akka turtan Hajiin nutti himaa jirtanii gaafa san gaafa jabbii tissitan sanfa mee tapha yeroo sanfa taphattan yeroo horii fa obaachan yeroo jabbii yeroo galchumaa fa mee nutti hima. Yeroo horii kana finnu kana tapha weedduu loonii te'a horsiisee bulaa ennaa teenu eela buunee to'aa yaansaa akkanumaan maamula horii san akka dansa akka beennu horsiisaa akkanaa itti guddanne. Hajiin haadha manaa meeqa qabdanii? Haadholii manaa sanirraa ijoollee meeqa uumattan? Dhiira meeqaa fi durra meeqa qabdan? Haguma dhaladhee guddadheeyyuu ammoo garuu uumati Oromoon teennata ardaa kiyyaa na jaalatti durra baay'ee naa kennani ammoo durri an fuudhe durra 3 fuudhe sadiin san ilmaan gara 30 wayii laa irraa dhale. Isaan keessaa dhiirti haganaa durri hagana waan jettanii addaan baachan faqabdu. Amma yoo yaadadhe dhiirti gara 14 taati durattuu xiqqoorra jira durri gara 16 taati waan deebi'ee bulti isin 30 lafaan hin qabdi.
biyyaa baatanii nafxanyaa waliin wal'aantoo godhaa akka turtan dhageenyeerra. Sabab isin biyyaa baataniif maaliif? Sababi nu biyyaa baase akkasuma nafxanyaan Oromoo duudii dhiibbaa irratti dhiyeessaa ture. Keessaa Oromoo Gujii tana waan an beeku warra qonnaa sisoo jammaree hojjachiisa. Abbaan fichaa namticha abbaa rittii kana qota. Jaartiin isaa immoo niitii sanii mana sii hojjatti. Rakkoon duraa kanarra akka garaan nu hammaate akka Oromoo Gujiitti kora jettee yaante sooyyama surroo tuulaa surrootti nama 365 gisee takka matariyyeessa irra bultee guddee. Namni sun 365 ta'uu malee nama addeetti akka matoomaal ijjeetti gara nama 400 kanumarraa garaa hammaanne ulee duudduuni biyyaa baane. Gaafa biyyaa baatan kana kutattanii dhiira waliin baataniittanii nama meeqa waliin baatan? Namni waliin baane garaa hammeenna kana Gujiin akka garaa hammaa Oromoon Gujii garaa hammaatetti duddarraa bayee daawwaarraa bayee oddoorraa bayee gooroorraa bayee nama lakkoofsi isaa gara 10,000 dhaqqabutti akkanaan baye. Namni kun immoo haga Keenyaa fi Itoophiyaa keessallee asiin dargii dheennaa ulee duudduu yaana asiin immoo kukuyyuu tanallee akkasiin dheennaa aladheeta bisaanti deebi'a haga bulii 30 atoo lafa Sumaaleen gahin bulii 30 laa bulle. Hudhakkaa tanatti immoo namni ka bisaaniin dhumate ka nyaachaan dhumate ka beelaan dhumate baay'ee jira. Achirraa amma gaafa seensa bosana Sumaalee seensa qophoon guyyaa seenaa jiru kana nama muraasa nurraa kuttee waraanni kukuyyuu kun Keenyaa kun nurraa qabee namni sun lakkoofsi isaanii gara 800 hin dhaqqabaa. Harki guddaan immoo darree Sumaalee seenne. Nama qaddesan makiinaa tokkocha dhoottee akkan qaabadhutti namni gara 16 buqamee akkasitti dhumatilleen gara 16 hin gayaa jedhanii. Achirraa nageellee deebiche hidhaa karaa bittinneessitee ka jiru kaallee akkanaan hiite nuti immoo Sumaalee seenne leenjii ji'a 5 fudhanne warri jammarii bayee numa ta'a biyya dhaqqanna jenne ji'a 5 callaa sana xallee baane. Leenjii loltummaa fudhattanii jirtanii? Ji'a 5 leenjii fudhanneerra. Qaamni isin leenjisu eenyu? Warruma Sumaalee ta'u warra jabaaddii duraa gaafa dhumbuuri ta'u warruma kanatti nu leenjise. Isin yoomiyyuu dursaa waraanaati. Lola qorqee akkamii yaadattu akkamitti injifattan? Gara qorqee dhufuun dura gaafa gara Sumaaleeti as deebitan san xiyyaaras haatanii irra aantanii kan jedhanii mee xiyyaara irraa jalqaban? Xiyyaaraa kana namni amma waraanni keenna kun waraanni kiyya kun aandanyaa sooressa saankii jedhama. Waraanni kiyya kun akkanaa waraana duraati jecha ammoo waraanni keenya kun walumaa galatti 1,000 maalliminti jennaa warra karaa marra'u jira. Kanaan walti nama 1,700 akkanaan baane. Yoo keenyaa seen nuu boqannee amma ciinnu. Warrummaan gaafa kaan nama keenya qabe kun amman dhaggaa raajii ilaala gara sa'aatii 7 nutti dhufe. Yoo kana animmaa haga mata'aatiin baye marii wayitiif akkana taa'ee jira. Gara an baye kulleen garummaa xiyyaarri dhufe kana ta'a. Muka dheeraa akka waan jala ba'utti akkanatti dhufe. Amma faana teenya taalleen dhaggaa nulli raajiin hin dhaggaa asitti dhufe asumatti itti deebinye
hin qanne yookaan amma waan adda addaa baay'ee qanna baasuqaalleen qanna qawwee gugurdaa akka jiittirii falleen qanna akka laashin qanna giriinoofilleen hin jira akkanaan itti deebinye asittu dhaamee yoo akkaan nu gubbaa ga'u gudduun diimattee aarii cinaa lamaan hin bahee akka dhaamee dhagginu akkanumatti adoo itti dhoonnu in darree in bu'e immoo in bu'ee barii sana immoo nu isatti hin gorree keenyaan malee lafa eegatti har'a latti gubatti jennee waraana kan karaa baanyee akkanaan barii taan kaane kanutti marulleen taane nurraa hafe atoo keenya keessattuu nu adini yuura bu'e kaarraa jammaree atoo nu adini keessa taakkine Itoophiyaa abbaane. Waraana kana akka rasaasaa rukuttanii diimachuu isaa balaarra dhaqqabuu isaa haa beektanuu malee lafa ga'ee namoota meeqa akka of keessan mancaase waan beektan lafa ga'uu isaa hin beenna lafa ennaa kana namootiin jabaaddii sana amma tooraa kenna kana ta'an akka garriifa ka lafa tana qubatu ka akka dogoodii ka muralleefa hin jiranii yoosuma bu'ee jedhanii tuntaan deebi'an oduu. Basaastuu yookiin ila qaddanii warra san keessaa adoo warra san waliin gara keessan aduu ka isin odeeffannoo dabarsu waraana san keessa jira warri sun immoo isin keessaa hin qabaa. Raayyaa isaanii kanattuu jabaaddii teenna tana warri kun immoo oduu akkanaan nu deebisan oduu qal'oo fuune. Lakkoofsa namaa. Injira barii inni dhaqqaba barii inni dhaqqasiisa. Hin beekanu amma raayyaa fakkaateeti warri kun. Dhossaa isaan bira jiraatan. Isin keessa jiraatee kutaa waraana keessanii miseensa keessan ta'e immoo namni isin basaasu jira basaasachuun dhoffama keessan namni harka jalaatiin warra sanii dabarsu. Hin jiru. Waraana keessa hin jiru. Akkamiin mirkaneeffatan maal beektan jiraachuu dhabuusa. Waraanni keenyaree waraana hidhatee amma lolaaf deemu qofaa garuu namni sila as keessaa bayya harka kennate hin jiru. Garaa keessa namaa sila waaqa beeka malee namni hin beeku ammoo keenya kana addii qanna namni kun namuma hidhatee bayee qophaa'e kana qofaa achi keessa mixiri nu deebi'a malee keenya kana argachaa hin se'u. Raayyaa fakkaatee akkuma deemuun akkanumaan nu seena nu dhufee nu seena. Ajajootattuma namuma ta'attu dhufee hima. Hin beenna. Fin buusina karaa san bayee jiraallee cufa dhaga'anna. Lola qorkee gallee amma eegii gallee. Reebuu waraanni dargii sun reebuu teessan bayee garriin mooyaletti aatee reebuu san baye jechaa dhaga'ee waraana kutadhee baye yoo bahu amma warri kun darree achii ka'adhee deebi'u. Deebin deebutan karaatti eegee makiinaa sadi gubee gunne waliin qorkee irratti makiinaa sadi gunne. Walaloo gabaabaa yennaa baay'ee qorkee karaa gurraacha birreetti darruu dhowwe dargii mataa isaanii goobana galuu dhowwe bifa gurraacha kormi hummoo lubbuu jala diimata. Gaafa qaxxamii baay'ee moottan caccasee korma roobaa birree luka middaa dhiibata. Mala baammaanti dhaqa. Maanguddoo durii male makiinaa eentu jeessa birree roobaa male eentu shifeerii jeessa dambii jaarraa male walaloo akkana fakkaatu fa'a babaachi. Hin jiran. Haqa dhaallee karaa fincaa'aan gamana. Gara dacha baay'aa kana hiddii jedhan lafa hiddii asaasu jedhan horsiisee bula.
Madabaan qaban. Lola baay'ee guntii nama hagamtuu duulee hagamtuu dhumatee hagamtuu gale. Lola baay'ee gundii formishiina kana dhage'annee karaa shani bahee waraanni dargi'i karaa shani bahuuf qophii jira. Ardha yennaa dadhanne harka kennanna jettee baatee jabaadhaa jedhanii qophoonnee dhageennee amma karaa adoo eenyu walta buunee qara wadefiiti jetti achirraa amma karaa waraana kiyya lama seenee jennaan wade haalaa jette jennaan laadheetti harkaan hin qaddanu jedhee boota kaaniyyuu ani utaale nama laman na gula utaale hin seenne waraanuma kaanuun seenne bakkee tanatti bannee darbaa jette bombiin tokko nafuma kiyyatti gallakkifante nu sadiin kaan tokko asuman nasseen irraa baate nu lamaan kun dhaannee amma rukutanneet reeffa warraa 8 waliin ciise bakkee tanatti. Akkana asin deebine immoo waraanni kiyya baase akkasumaan dudda galee lola baay'ee gundii ka jedhamu kana waraanni dargi'i nama 700 duulee dhufee adii kana wal nu qabate nama 700 ati walumaa galatti nama 60 galee nami 640 bakkatti hafee akkanatti baanye. Keenna muka warra keenna nutti baasee keennan fuudhani ka du'elleen fuudhani ka dhaameelleen fuudhani ka warraaree akkasumatti warri dudda galee baqatee dudda galee warri hin hanne amma bergeedii warra kana gaaf kana duulchise walti maayili dubbaalee jedhama sidaamoo keessa nami kun ka'asii bulee horaa tanarraa duulchisee hafe isa kan ammoo mangittuu alemaadhame waraana shittaa ham'aatti oofee waraana keenna fixe jedhee ijjecha dhage'ate waraana diqqaasaa kutatee ba'ee tooraa sidaamoo san keessa tooraa ta'ee ka amma buura hawaasaa dhaabaniif kana Ameerikaa irra du'ee galee buura achi dhaabaniif kana amma maal ta'ee isa kan ammoo asii hamari maqaxishootti wal dhaggine abbaa waraana lola baay'ee gundii sun kunoo Birree Roobaa kana jennaan sa'aatii tokko akkana qabate sa'aatii tokko ani Birree majaan maadeeffata diilalluu gaafasi akka waan an qofi adee alle dhiirumaan adee akkasin maadeeffate haka sa'aatii tokkoota akkasin maadeeffate. Meeshaan warraa gaafsan diqqaa akkasi cufaa moti dimottoriifa beeljigiifa inni feedhani kana fa'a qabuma kana qabeen guddaan isiituu kanuma ta'a. Jechooti lamannaa feera. Amma lola kanarratti immoo wanni amma kana maada'e abaaja gundisaa. Amma waan namaa ta'ee gaaf kana harkaan hin qaddanu laadheettee jedhee ankaanaan bariisoo odaa jedhanii oddanyuma kiyya nama beekamaa jaalbirri akkanaa moti jedhee guyyaan abbaa filata jedhee irraa hin darree inni lima qabatee na gula darree amma dhaannee jennaan akkanaa moti jennaan fiidda ciisilan jedhee mana ajiifatee achirratti immoo canaa komollee jedhanii nama goota beekamaa namni kun Birree Roobaa falli laadhumatte jedhanii jennaan inni lakkasuma qabatee dhaabatatti ittiin seenee ani immoo kan inni du'a dhagee kuun hafee waan oda waaqaa inni immoo amma achumatti baraarame achumatti nasseen ba'ee warra kaali waan fixanii inni illeen hin du'e. Rasaasa akki dhaggannuun achiyyuu kodhifannee duddakkiyannee ba'aa guddoon baanaa gaala faqannaa kaan gaala feene akkanaan
warri ka lolaa deemuu fi ka dhaqasiis adeemulleen karaan kun asiin garri waltahiine loltuu teennaaf tagarrii wal qabatte haga keenya dhaqqaddutti akkanaan qubatee tee'aa akkasumaan immoo keenya keessallee gaaluma fa'aan kaan duddabbaata kaan geejjibaan kanumaan wal dhaqqasiinna makina dhibiin qabnu. Inni gaafsan inni bulee horaa tana taa'ee duulchise asitti hafe waraan isaa kun nami 700 kan inni duulchise nama 60 itti galee hin galle nami 640 bakkatti hafe kanarratti mangistuu Alemaarame ijjeechaa dhage'ate nama keenya shittaa hamaatti oofee fixee Waldemaayil jedhee ijjeessuuf qophaa'e dhage'ate waraana diqqaa isaa kutatee ba'ee tooraa ta'ee inni lachiin karaa saniin maree maqati shi'ootti waltamarree jennaan abbaa waraana sanii Birree Roobaa kana jennaan haga sa'aatii tokko akkasitti maadeffatee ani Birree majan jedha waan alleen qofi'aan dhiirumaan dhadhee akkanatti diilalluu gaafasi akkasitti maadeffatee nama amma kun bu'uura hawaasaa dhaabaniif kana namni sun. Sababa ajajaa waraana kuma taakkilee waldeessu irratti namoota 365 walitti yaamee fixeen irra caalaa qabsoo keessa akka finiinsita isin taasisee jira. Mee wanni isaa akkam waa'ee surroo alkafallee irra baataniittani amma irra nuuba. Waa'een surroo nama kana nama nagayaa fakkaate mee kora qannaa baa matootiin jaarrotiin biyya bulchaan Gujii Oromoo Gujii kun yookaan jaarsi beekaan baa uumati baa jedhee biyyi dhugaa se'a nami hanne akkasumaan bayee yoo ba'uu inni amma kora fakkaate waraana fidee jira marsee matariyyeessaan marsee akkanatti nama kaan kasi adee qabee eegas immoo waan godhe amma hin maarantanii kadhaamee amma achi keessan riphee sila amma diqqoon assee qabu ka silaa jireenyaa jirullee amma mangittiin isin maaraa harka baasaa nami jirtanuu amma yoon achi keessaa ka jirtan harka baasaa mangistiin birasaa isin godhaa isin baasaa jedhee ka harka baase kaal akkasit deebee xarage akkasit fixee hammeenni yoona nu kaasee kanuma tanaa mannaa duunee darri nu wayya innee akkanatti baane. lakkoofsi namoota gaafas walii yaamamanii himatanii namoota 365 yeroon jedhamullee jira 400 yeroon jedhamullee jira akkamitti lakkoofsa kana lakkoofsa haqaa bira deemuu danda'a? Lakkoofsi haqaa nami 365 kun nama bakka santi dhume namooti garii immoo warra matoota arda'a akka Dulaa Goofareefa akka Elishuu Bariisoofa akka Roobaa Mandharaafa namooti gara dhibbii fixanii jira. Kanaan walti gara 400 ta'a. Kutaa waraanaa baay'ina namoota fi miseensota 796 of keessaa qabu harki caalaa miseensa kanaa galaanaa fi naachaan nyaatamee seenaan akka nyaatan seenaan ragaa ba'a. Inni kun akkam ta'e waa isaanitti? Akka warri kun irra dhume. Warri kun nu waan taanu amma keenyaan lafa eegataa xiyyoora kanaan nu marsaa. Yoo kana achi alat dheenna al'oot achi dheenna lamaa sadii bullee ka dheebuu amma nuufit galaanat deebina akkanumatti hagi ji'a sokko bilii 30 karaa bulleen sababa kana galaan hin dhufa galaana kaan seenna yoo seennu kun galaanat darraani kaan nyaachan nyaata nami dhumelle kun akkana muraasa akkanaan dhume akkuma san ka beelaan karaatti saaqilame hafeetuma achumaan du'elleen kanuma macarrashaa yoona nama gaafa seensaa kana waraanni keenyaa kun qabee nami lakkoofsi isaanii gara 800 maru nama 16 wal gubbaatti awwaalanii wal gubbaa buqama kanaan nami gara 16 in du'ee isin waan qortuuf hin qaddu beekaa goote akka midhaanii walirra galchite nami buqama kanaan du'elleen nama gara 16 hin ga'a kun kadarre yoona akkasiin
bakka addee qooddee hidhaa kaan akkasiin hiite isaan akkasitti eegee aanan. Barannee bura dura bahe. Eegasillee warri baay'een immoo ji'uma ji'aan akkasitti bahe. Oddoo fi gooroo duddaa fi daawwa akkana bahe. Ishi. Mootummaa dargii waraanuu fi yeroo ati ajajaa waraana miseensaa namoota 800 keessaa qabu ajajaa turtanii jirtu. Yeroo kana koloneel Hajii Birree Roobaa jedhamtee jedhama. Kanas mee si umarraa dhageenya. Maaliif jedhamte? Hajii Birree maaliif? Waan Hajii Birree Roobaa jedhamee fi hajjii amantaa Islaamaa kanaa fi achi kuunu Makkaa Madiinaa lafa Arabaa hajjii dhaqee seeraa fi Islaamin dhaqaa malee maqaan kiyya Birree Roobaa jechaan kanuma Hajii kanammoo biyya san dhaqee fi Hajii naan jedhan. Waraanni qabsaa'ota Oromoo Gujii ka akka keetii fulaa lamatti ka qoodamu gooroof daawwa ka jedhaman keessaa ati isa kam dursaa turte jaalleewwaa isin warri isin walii aadan warra akka keetii ijoolleen Gujii jajjaboon amma duraan ofirraa baqataa turtan sun eessa fa dursaa turan? Ani waraana duddaa fi daawwaa kana itti sooressuma ta'u malee warri maddatti lole lola baay'ee gundi abbaan ana lola sookkee qarcaa canaa komolleeti lola gubataa biccoo alibunoo dharrooti lola karaa reejji'i bullaallaa dullachaati lola karaa gadii kajirma gurraachaa nyaaphoo woddeessaati
lola galaana adoola olola qorke'e anuma Birree Roobaati lolli karaa kiyyaa kun madda shanitti waraana gugurdaa gara madda shanii hin ge'a lolli karaa galaanaa dharroo adoolaa jirmooti lolli buudaa quyyaa goluu turuffee akkana loltuu abbootiin illee tulli akkanaan qaddi achirraa darree immoo lola karaa gooro'oo warri karaa gooro'oo sulleen baay'inaan warra karaa qoodamee danda'u irra guddaa immoo warri mataa warraa Hajii Mahammad Quxxaa Culaa Duubee fa'a Canaa Shaaroo fa'a warrootiin loltuu isaanii gadiilleen baay'ee sulle karaan gooro'oo akkasuma qoodame karaan galaanaalleen akkasuma akkanaan karaa hedduun akka Oromoo Gujii kanatti karaa hedduun ade amma tana yoo ani walta qabaatti irraa hime asiin lolli keenna ka Oromoo Gujii galaana baay'aa dhaanne asiin galaana dhaanne asiin immoo Arsiitti kennine Baalee kennine warri sulleen fuudhee Harargee baafi dhiyaati kenne karaa gammoojjii kana yeroo muraasa akkasiin qabannee turre amma ruushiin mangistuu Alimaaram karaa waraana ruushii achiin galfate warreen jabaattee jennaan uummati kuu harka kennate nuti warri dhooggate akkasiin deebinee Sumaaleetti deebinee turre loltooti karaa Arsii yookaan Harargee kanallee akkuma san namooti sani duruu mariilleen asiin waraana waliin hin seenne male asiin duruu wal quba qabna ammallee deebinee Maqadishoo Soomaleelleetti waltamarre jabaa kana walumaan geeggessaa turree Waaqoo Guutuufaa Aliyyaa Cirriifaa namootii baay'ee Mahmud Buneefaa Useen Buneefaa warra baay'ee akkanaan kan achumaa hagachii waliin ganna 12 jabaa kan achumaa bobbaasaa geeggessaa turre akkanaan gammoojjii tana akkasii walta hiine eegas immoo giseelleen jabaattee jennaan ganna muraasa akkasumaan finne giseelli jabaattee jennaan uummati bal'aan harka kennatee nuti dinnee Soomaleetti deebine libixii dargii tanaan galle. Taman gafarra deebi'aa amma jechootiin gaafsan kana baasan muraasa amma irraa himuu danda'a qorkee karaa gurraacha birreetti darruu dhowwe dargii mataa isaanii goobana galuu dhowweedhaan goobani kun amma maannaa kiyya narra dhalata waraanalli akkasuma irraa matooma naxxaana dargii mataa isaanii goobana galuu dhowwee jecha bifa gurraacha kormi hummoo lubbuu jala diimata gaafa gaxxamii baay'aa moottan caccasee korma roobaa birre luka middaa diibata waan akkana fakkaata fa'a akkasuma mala baammaanti dhaqamaan guddoo durii male makiinaa eentu jeessa Birree Roobaa male shifeeruu eentu jeessa dambii jaarraa male jechoota akkanaa ka dargiin baay'ee dhutte mimaatiin baddu jettee bineeyyiin tarree galte birre fa'a achi cadde canaan fa'a achi badde ijoollee bora sooddaa birre caccassee moottaan waraana maanti dhoogga eeguma birre cabee waraana maanti dhoogga jettee durri walaloo adda addaa durraa fi dhiirtillee baachee kaan geerarsaan baasanii kaan sirbaan baasanii akkan adoo gaaf san qarra xanteete sila waan amma daawwatanu nuti immoo gaxar keessi kenna gaafa kana waraabuu nuun dande'anu akkana walaloo akka adda addaan akkanaan hin jirti namootiin sun immoo ka goorootiif kulleen karuma karaan ade akkana warra sanii ka Harargee ta'uu fi ka Arsii ta'ullee karuma karaan aane teetu wal quba qabna ka gar'iillee kaasi Hasan Gooroofa wal quba qabna akkanumaan wasana keenyaatti dhaannee gaafas yeroo muraasa akka dansaa lafa qotaattarree ammoo irree mootummaa guddaa jechaa waraana kanallee asiin galfatee ruushi qabee ruushi kana galfatee kanaan inni jabaatee leennaan nuura harka dhooggatee bayee Sumaaleetti deebi'e gaafa dargiin kobololu kana dachaanee galleecha. Loli baay'ee gundii kun waraanni jaraa ka dargi'ii
nama 700 bobbaasaa warra kanaalleen Waldimaayil Dubbaalee jedhamaa Sidaamoo birgeediin asii duulchise isa. Akkana warri nama 700 60 bicha galee waan hin beekamaati. Nami 640 loluma sana fee. Eegas immoo wangittuu Alemaaramee waraana keenya shittaa hamaatti oofeedhee Waldimaayil Dubbaalee kana ajjeesuuf qophaa'e dhage'atee waraana diqqaasaa kutatee tooraa ta'ee innilleen karaa Sidaamoo saniin bahee halafa maqati shoo hamarii waltamarree bee waraana baay'ee gundiisan abbaan Birree Roobaa kanaa jennaan haga sa'aatii tokko ana daawwate amma ani Birree majani harka afaanti qabate diilalluu gaafasiirraa jecha nama 700 yoo namni kun bobbaase 60 callaa itti galee namni 640 alatti hafu yoo mootummaa lamaan hin ta'in waan jiruun se'u akkanatti seenaan gaafasii kun seenaa guddaa. Akkuma Oromoo Gujiittuu immoo gaafa naxxanyaan lafa seenellee gosa sadii waliin lole Harargee, Arsii, Gujii warri kun walumaan lole. Haa ta'u Oromoon Gujii waggaa 3 dhooggattee amma harka kennadhaa jennaan abbaa Qaarxoodha nama kana qaddee ergite hin ijjeenne. Abbaa Gadaatiin waan kana laa aanee dadhanne amma harka kennannaa baxaala qophii jennaan didee garaa hammeen farda saraa saatii 3 guluchiise muka heexoodha nutti hidhee agaammee farda baala darreetti heexuma ifookkise hiituu fiitiin harka kennaa diddaaf. Amma jaarsa arda'aati Fittoraari Dukkallee Basangoo ka jedhan sun jaarsa qaroo arda'aati isa erganii inni amma harka qabatee galee Fittoraarummaa argatee abbaan Gadaa sun harka fiitiin ifijjeesse. Akkuma sani Oromoon Gujiituun gaafa Xaaliyaanillee lola Maggarree dhiirummaa qabaattu Maggarree dhaqe lafa jarri galtee waliin jette nama 100 karaa gooroosanii nama 700 lola tokko waraana Nalxanyaa sarraa hafee nama 700 du'e. Akkuma san immoo atoo warra kaalle walumaan aanu loli gugurdaan namni baay'inaan du'e karaa Oromoo Gujii kana jedhamuu danda'a. Lola baay'ee gundii kanallee abbaa anuma nama 640 lola tokko du'e garuu mootummaa lamaanii mootii